fannaan hojjedhu jiraadhu if dandayi jiraadhu ja'a malee waa hadhu wanni ja'a sagantuma warra abbaa Oromoo guutuu keessan jirtu. Akka amantii waaqeffataatti hadhadhu jechuun gufuu qabeenya irratti gufuu ta'uudha jechuudha. Gabaab hojjetattuun cubbuu miti. Kadhachuudha cubbuun. Cubbuu kadhachuudha jechuudha. nama dhugaatii dhufsee yoo dhugaa qabanii waaqarraa dhabanii hoo dhibba baatii gollee boruu goobana hallee yoo dhugaa qabanii waaqarraa dhabanii Taabsee bittiin godhee fayyisee bittiin godhee yoo dhugaa qabanii waaqsirraa dhabanii. Ana Daaroo Labuu naannoo Ooyiruu galma amantii waaqeffannaa agamtii jirra. Sagantaan of danda'u kutaan of danda'u dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa bara kana ji'a ja'an dura darkaa yaa'ii waliigalaa walakkeessa waggaa bara 2012tiin hundaa'ee kutaan of danda'u kun immoo erga hundaa'ee maal hojjetee waan jedhu isin agarsiisuuf jirra. Inni kun kaa Ooyiruu sagantaan of danda'u bara kana irratti hojii of danda'uudhaan hojjetaa jiru. Kanaaf guyyaan kun waxabajjii bara 2012 namni na biratti argamu kun immoo anilleen kutaa of danda'u fa'isaa maqaan kiyya Aliyyi Daawwee Abrahaam naan jaani. Ayyee. Mee waan amma kutaan of danda'u hojjete kuni lafti akka iddoo lamarratti hojiin hojjetamee laallee jirra. Mee iddoon kuni heektaara hammamiin ta'a lafti kun? Hektaara tokkoo fi walakkaa bira dabra jechuudha. Ayyee galatooma. Mee midhaan gosa meeqatu sirra jira? Midhaan gosa sadii amma. Ana sirra jiru kun? Ayyee. Looyidii tokko. Boqqolloo lama. Mishingaa sadii jechuudha. Ayyee mee haala kana hojii kana akkaataa kamiin hojjechuu dandeechan mee amma iddoo kana looziin kuni maaliif oola bu'aa maalii buusa kutaa of danda'u kana jettanii yaaddu amma irraa hin arganna jettanii yaaddu amma Ooyiruu achaan odoon ta'in isuma amma keessa jiru kana. Amma jiru kana gara seentaala shantama. Irraanii oomishna jennee yaadnaa jechuudha amma. Mee bu'aan loozii kana maaliif fayyada? Amma inni nyaata hawaasaa kana keessatti uummata keenya maal fayyada? Inni nyaataaf illee ni ta'a. Gabaaf dhaleessisaa jechuudha. Gara gabaatti dhiyaataa jechuudha. Gara gabaatti dhalaa'eeti maallaqatti jijjiirame. Maallaqa saniin karaa guddina biraa tarkaanfannaa jechuun waan biraa irratti hojii biraa irratti hiikkannee. Qolloon kun amma tokkoon as keessa jiru kun kaloo jira isaa kun. Gara kintaala ammaan sana hoo xiqqaate olii kanaa wajjin gara kintaala 10 ni argamaa jennee yaadna jechuudha. Mee ji'a ja'an kana keessatti kan erga hundaa'ee kureesaa ijaarratee reefuu ji'a ja'a agamittuu karoorfattanii hojii bal'aa kana akkamitti hojjechuu dandeessanii humna namaatiin akkamitti irratti bobbaaftanii akkasumas immoo qonnaan qottammoo qonna qotiyoon qottammoo konkolaataa qonnaatiin qottanii waan kana hunda oomishuu dandeessan. Fayyaadde kana konkolaataa duraan konkolaataan bitaayyee anilleen akka dhuunfaa kiyyaatti tattaafattutti osoo hin jiruuti kutaan of danda'u kun illee narratti ijaarame kutaa of danda'u kun natti ida'ate kanaa walitti ida'amne abbaa gadaatii waliin makiinaa binne makiinaan qonnee jechuudha. Konkolaataa makiinaa qonnaatiin qottanii jechuudha.
kutaan of danda'u dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa bara 2012 yaa'ii walakkeessa waggaa amajjii irratti hundaa'e kutaan of danda'u kun immoo kaayyoon isaa dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa dinagdeedhaan akka of danda'u dinagdeedhaan of danda'u keessaa immoo tarsimoon duraa qonna naannoo galmoonni amantii waaqeffannaa baadiyyaa jiranii qindeessuudhaan qotuudha. Lammaffaan immoo hormaata loonii horsiisuudhaan qabeenyaa warra abbaa Oromoo duraanii san dinagdee warra abbaa Oromoo duraanii san deebisee oomishee dhaloonni isaa akkasumas immoo galmi bakka akka of danda'ee jiraatuu fi namni tokkoon dhuunfaadhaan hordofaa amantii waaqeffannaa ta'e jireenyaan of danda'ee qabeenyaan of danda'ee dugda isaatiin dhaabbatee akka jiraatu kan barsiisu kan gorsu kan ogummaadhaan dinagdeedhaan bira dhaabbatu jechuudha. Kutaa of danda'uu dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa ogaa jennu kutaan hordoftoota amantii waaqeffannaa of danda'uu kun akka yoonatitti iddoolee adda addaa irratti hojii kana fakkaatan hojjetaa jiranii ammas daawwii keenya itti fufnee ooyiruu wachaanuu daawwachiifna gara sayyaanaa jechaadha. Waan kana nuti sammuu keenya keessa duraan kophaa horiyaa ture. Ayyee. Abbaa Gadaa Dagalee Abdii isaatiitu. Ayyee. Waan kana nu qabsiise. Ayyee. Mee amma sochii kana keessatti kutaan eenyudha gara ogeessa dinagdeetiin yookaan immoo DA'tiin bulchiinsi aanaa Daaroo Labuu gorsa isinii kennee kanaam. Kana Abbuma Gadaati gorsaan keenya. Yo duga kabari wa karada bari Ini kun egaa immoo jimaadha jechuun oomisha jimaadha jechuun kun asiin akkana gadoon jimaadha bunaa waanuma kana wal makaa jechuudha. Amma ammoo ooyiruu lammataa bira geenyee jirra. Oomisha ooyiruu lammataa kanarra jiru immoo gaggeessitoota biroo wajjiniin fi abbaa Elemoo wajjiniin isin daawwachiifna. Ooyiruun kun immoo hektaara meeqa akka ta'e maal akka ofirraa qabu hawaasa keenya bal'aadhaaf akka fakkeenya ta'uu danda'utti hojii kutaan of danda'u baramaa hundeeffamee hojjete kana isin daawwachiifna. Nu wajjiniin turtii gaarii. Waliigala amma wanni qotame kun hektaara 8 ni ta'a jechuudha. Kun boqqolloo ni qaba. Salliixa ni qaba. Lama. Looyidii ni qaba. Sadi. Shingaa ni qaba jechuudha. Afur qabaa jechuudha. Afur qabaa. Ani gahee maqaan kiyya Oromoo yoo bantiin naan jedhani. Ayyee. Gaheen kiyya gorsaa dhaabbatichaati. Ayyee. Amma immoo bakka oomishaa yookaan immoo sagantaa of danda'uutti kan argamneefi. Ayyee. Shoora dhufnee isa kana agartee akka dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti sagantaa of danda'uudhaan dhaabbanni karoorsee. Ayyee. Dhaloonni keenya hundi isaatu of danda'ee horsiisa horiitiin qonnaan daldalaan akka of danda'ee jiraatu waan sagantaa dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaa keessatti yaa'iidhaan murteeffate san hojiitti hiikkatee arra isa kana ilaaluu dhufne nullee arra oomisha kana waan nus qaama dhaabbataa keessaa nama tokko qaama dhaabbataa kanaa waan taaneef kanaaf asitti argamne jechuudha. Akka kutaa of danda'uutti gaheen kiyya itti aanaa kutaa of danda'uuti. Mee itti galli kutaa of danda'u kana kaayyoon isaa guddaan maali dhaabbatan keessatti? Itti galli kutaa of danda'u kun wanni inni kaayyeffamee yookaan sagantaa'ee fi warri of ta'e kun karaa jireenyatiin jireenya isaa fooyyessuu irratti kaayyoon itti galli isaa jireenya dhaloota kanaa rakkoorraa of baraaru. Of baraaree of danda'ee dhaloota isaa danda'ee akka lammii biyya kanaatitti diinagdee biyya kanaatti illee ol kaasee otoo rakkatiin otoo alagaarraan kadhatiin ofii isaatii sagantaa isaatiin of danda'ee oomishaan horsiisan dhaloota kana of dandeechisee qabeenya isaatti abbaa taasisudha. Kutaan of danda'u kun akka dhaabbanni hordoftoota amantii waaqeffannaa karoorsetti akka biyyattiitti bahaa fi seensaa kaaba fi kibbaa
oomisha qonnaatiinis midhaan nyaatiin of danda'u horsiisa horii horsiisee re'ee horsiisee kanaan of danda'u daldalaan illee immoo bakka jirutti karaa uffataatiin haa ta'u karaa shaqaxa biraatiinis haa ta'u kallattii hundaan namuu qixa mul'atuun bakka jirutti kalafa hin qabne daldalaan agartee mallaqa oomishee akka of danda'u dhaloonni keenya kan hojii dhabeeyyii ta'ee biyya kana irratti waan nyaatu dhabe jireenya dhabe ofii wal dhabe kuni bakka jirutti sagantaa kana karoora amma asitti mul'atu kanarraa asiif fudhate wal barsiifne barate bakka jirutti kutaa of danda'u faatti namuu qixa jiruun karaa daldalaatiin karaa horsiisaatiin karaa qonnaatiin karaa barbaachisummaa ta'een akka dhaloonni keenya of danda'u itti galli isaa kaayyoon isaa kana. Ani dhaabbata kana keessatti walitti qabaa yaa'ii walii gala dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaati. Egaa dhaabbanni kun kaayyoo dhaabbateef qaba. Kaayyoon dhaabbatee fi dhaloonni tokko namni akka namaatitti addunyaa kana gubbaa irratti jiraachuudhaaf waan ofii qabaachuun baay'ee barbaachisaadha. Haa ta'uutii dura of ta'uu dursaa of ta'uun wal nama taasisti. Erga wal taatee booda immoo abbaa waan keetitti taata. Erga ulaagaa sadeen kana guuttattee booda immoo gara of danda'uutitti kan deemtu. Of danda'uu jechuun ulaagaa namummaati. Namni tokko, sabni tokko, dhaloonni tokko yoo of danda'uu dadhabe hirkattuu ta'a. Dhaloonni hirkattuun immoo jiruu fi jireenyi isaa gadi aanaadha, tuffatamaadha. Kanaaf dhaabbata kana keessatti sagantaan kun yeroo gabaabaa keessatti hundaa'ee karoora itti karoorfamee yeroo gabaabaa kana keessatti kana ija keenya arguun keenya baay'ee nu gammachiisa jechuudha. Daawwataa jechuudha. Kun ogeeyyiitu walirraa sittanii distaansii eeggannee takka daawwataa deemna jechuudha. Yoo gurraalee miyyoo waaqa nageenya yoo dhugaa qabanii waaqarraa dhabanii. Yoo gurraalee miyyoo waaqa nageenya yoo dhugaa qabanii waaqarraa dhabanii. Hojii irra gusee nama dhugaatii dursee yoo dhugaa qabanii waaqarraa dhabanii hoo. Yoo gurraalee miyyoo waaqa nageenya yoo dhugaa qabanii waaqarraa dhabanii. Dhugaatii gollee moruu goobana hallee yoo dhugaa qabanii waaqarraa dhabanii. Sagantaa of danda'uu keessatti loozas erga faca'ee booda shoggoranii sirreessaa jiru. Oomishni amma oomishamaa jiru kun yeroo yeroon kan jala shoggoranii guyyaa bilchinaaf geessisaa jiranidha. Dhaloonni kun immoo dhaloota galmaati warra oomishaa jiranii isaan wajjiniin dubbii tokko tokko goona. Akkasitti misooma of danda'uu jenne akkasii walirra ijaaramuudha. Bifa kanaan akkana yoo dalagne akkasii keessaa illee baanee abbaa biyya ofiillee taanee abbaa afaanitiin taanaa jenneeti yaannaa jechuudha. Kan kiyya quubsaanaan jenni yookiin abbaa jiru agamtii. Sagal maagamtii jechuudha. Mee bu'aa agamii irraa arganna jettaniiti yaaddu amma lafa kana? Bu'aa isaa amma lafa kanatti itti hojjennu kana gara 500 fi 600 kintaala tokko irraa ni oomishnaa jennee ilaalla. Hoggaa oomishneen booda gara waan soso'aa jijjiirreeti waan akka re'ee waan akka horiitiin ammas binnee gara lafa bal'oo irratti gadiin deemnee horsiifnee akkasitti jiraannaa jenneeti. Karaa kanaan yoo deemne ammaan tana gara abbaa qabeenyaa dabarraa amata 3 duratti. Mee isa kana barnoonni of ta'uu kuni sagantaan of danda'uu kuni humna akkamii gorsa akkamii beekumsa akkamii fi kenname waan kana irratti? Beekumsi inni nu kenne wallaalummaa gartee namni nu gowwoomsataa ture gartee waan afaan warra keenyarraa nu meessanii afaan alagaatiin odoon beekamitti
zabana dheeraa cunqurfamaa turre jechuudha. Ayyee. Arraan tan ammoo karaa kanaan Ayyee. karaa warra keenya ka dursanitti deebineeti hojjechuu jirraa jechuu arraan tana dagalee abdiisaadhaa nu barsiise akka qabeenya kanallee arkannu. Ayyee. Akkasin nu goosisee walirratti nama kudhanii nu jaaree akkasin hojjechaa jirraa jechuudha. Ayyee mee sagantaa amantii waaqeffannaa keessatti guyyaan hojiitii fi guyyaan hin hojjenne hadda ba'ee jiru jira moo guyyuma hundaanii hojjettan moo guyyaan lagattanii hojii dhiiftan jira? Hin jiruu jechuun nuti guyyaa dilbataa malee guyyaa kaan misoomumarra bobbaanaa jechuudha. Ayyee guyyaa dilbataa maaliif misoomatti hin bobba'an? Sagantaa waan qabnuuf jecha sagantaa teenya san gaggeeffannee Ayyee. akkasii gara misoomaa sanboota bobbaanaa jechuudha. Tole egaa daawwiin keenya ammallee akkuma itti fufeetti jira. Mee warra hojii kana hojjetaa jiran keessaa immoo amma dubartoota qabatee yaadee jira. Maqaa isiitii fi mee gumaata akkamii dubartoonni akka akkasitti godhan wal isin barsiifti. Maqaan keenyu jedhama. Ada buta dabalee ayyaantu hundeetiin jedhama. Ayyee. Gumaanni nuti goonu buna dhaabnee fidu nyaata qopheessine Ayyee. marqaa Ayyee. biyya teenya jiru aannan hojjesi qopheessu. Ayyee. Kombosiidhaan. Mee miseensa galma kamiiti? Amma sagantaaf danda'u kana keessatti dhugaa gumaacha kana gootu dhugaa waaqeffattuudha. Miseensa galma kamiiti? Harargee lixaanaa daaroo laguu araddaa agamtii asitti waaniin iftahee jiru dabalee wajjin gara abbaan gadaa hidhamaa ture. Naaf dabaleen bakka kanatti hafnee jechuudha. Inni illee uumama sana dhaame bakkuma kanatti naa deemii. Sagantuma of ta'u sana jala deemii si jechuudha. Sagantuma sana jala naa deemii bakkuma kana. Mee Iftee walta'e abbaa waan ifiit ta'a eeggattummaa irraa ba'a. Anillee maatiin xiyya eeggattummaa akka keessaniiti. Saniifu afaan ifiitiin barannee waan ta'eef har'a eeggattummaa san jalaa ba'uuf if danda'uu jechuun ifi hojjetachuu waan oomishitee irratti abbaa ta'u waan carraaqqattee nyaattaa jechuudha. sagantaaf danda'u kanaa jechuudha. Sagantaaf danda'u kana Ayyee. akkasumatti hojjennee anillee ooyiruu niin qaba. Looyizii, bishingaa, boqqolloo, salliixa, jimaa kataaraa 12 dhabee jira jechuudha. Ooyiruun obbo Dabalee talalaa kun. Akkuma dhuunfatitti illee dhaloonni keenya jireenya isaa tolfachuu qaba. Jireenya tolfachuu qaba. Galatoomadha. Midhaan nyaataaf ta'us midhaan immoo dinagdeetti jijjiiruudhaaf yookaan industiriidhaaf galtee ta'us. Sagantaaf danda'u kana keessatti hordofaan amantii waaqeffannaa tokko Oromoon dhuunfaa isaatti irraa ka'ee jiraachuu guddaa isaatti danda'ee jiraachuu qabaa. Kaayyoo jedhu qaba. Akka dhaabbataatti akka wal hojjetu gurmaa'ee horsiisa looniitti irraa ka'ee oomisha mara oomishee bakka qonnaaf ta'u qonnaa, bakka hormaata loonii ta'u hormaata loonii, bakka daldalaaf ta'u immoo daldalaaf akka mijeechaa fi barsaa jiru hojjetaa jira. Mee kana wal qabsiistee bu'aan akka dhuunfatti argamuu fi bu'aan akka walootti dhufamu kun akkamitti itti fayyadamuu ni danda'a? Akka jaarmiyaa kanaatti waan sagantaan of danda'u kun hojjetu jaarmiyaa kanaaf akkamitti oola nama dhuunfatiif akkamitti oola? Baay'ee gaariidha. Egaa akki itti turre jireenya dhuunfaati jechuudha. Wanti addunyaa kanarraa baranne individualizimii waan jedhamudha. Haa ta'u garuu akka uummanni Oromoodhaa kaleessa itti ture gareedhaan gamtaadhaan waloodhaan wanti dhuunfaa hin turre jechuudha. Jaarmiyaa uummata Oromoo uummanni Oromoo galee qabu san keessatti. Ammas karaan ittiin addunyaa kanarratti mul'achuu dandeenyu hawaasa kan keenya immoo hawaasa of ta'uudha. Uummata Oromoo uummata gurraacha kana karaan ittiin dugda ofiitiin dhaabnee ejjechiisuu dandeenyu. Yookaan of dandeessisuu dandeenyu karaa if ta'uu fi wal ta'uu fi of danda'uu kanaanii jechuudha gabaabumatti. Wanta mara horsiisas harka keetiin, callaas harka keetiin, callaa gosa adda addaa kan industirii ta'us yoo taate magaalaa keessatti qaamni oomishsi ta'a. Qaamni immoo waan dheedhii kana roomaatee alwaan jedhamu kana karaa industirii yookaan immoo galtee warshaadhaa ta'eetoo waan biraa ta'uutittis qaama kanatu ta'a jechuudha. Wanni hundi gaafa of taatee wal taatee waan kan keetirratti bobbaatee dalagde magaalaa kana sitti to'atan. Magaalaa kana to'attu malee, magaalaa keessatti argamtu malee, bakkee wanti kun dhufu beektu malee lafaa kaatee ta'u nan horaan illee fakkeenyaaf amma nan horaan maqaan qofti hormaatan gatii hin qabu jechuudha. Nama hormaata beekutu, nama ogummaa isaa qabutu horsiisuu danda'a.
biyya kana keessatti kan akki ture hormaata kan horsiisaa ture nuyi kan qotaa ture nuyi qaamni nyaatu kan biraati. Garuu amma of ta'uun nu agarsiisee of nu barsiisee dachii keenyarraa of calleessinee ofii fayyadamu dhadhaa ofii nyaachuu san nu barsiisuu jira gabaabumatti. Uummata kan keenya karaa kanaan galmatti deebisuu maal jaaseeti uummanni Oromoodhaan waan bakka badanii horii tokko bakka badee faana kaaftaa jiran. Bakkee inni badisanii yoo faana kaasuu baatte horii isa hin agartu. Fayyaa ta'e galatoomi. Mee gara kutaa barnootaa kanarratti mee gama barnootaatiin sagantaan barnootaa amantii biraa keessa gaafa turretti wanti nuti barataa turree fi sagantaaf ta'uu kana keessatti barataa jirru waan garaagarummaa bal'oo qabu jira. Fakkeenyaaf soomni godhaadhaa yeroo dheeraa waaqa kadhachuu irratti dabarsaa hin argattanii yaada jedhamu baratamaa ture. Asitti immoo yeroo baay'ee hojjedhaadhaa kadhaan warra nama godhuu nama hojjetatee of danda'a jedhee amantii waaqeffannaa kadhaloonni jiraatu dhimma jiruu tana barsiisa. Mee akkami haqumaaf dhugummaa waan kanaa dhaloota kana hin baasa jettanii akka kutaa barnootaatti hin amantanii? Tole ni amanna adeemsi amma akka dhaabbata ideoloojii yookiin immoo ilaalcha uummanni Oromoodhaa qabu kana gaggeessaa jira akka dhaabbata hordoftoota amantii waaqeffannaatti. Egaa akka sagantaa alagaa keessa turretti egaa namni hojii guddoo hojjeturraa waaqaaf yoo jilbeeffatee waaqa isaa kadhataa oolee waa argata waan jaamutu jira. Inni sun immoo uummata keenya akka uummanni keenya egaa rakkoo dalagatee rakkoo keessaan baane godhaa turee jechuudha. Maaliif fakkeenya tokko guddaa tokko kaasanii namni tokko qabeenya guddoo horaturra namni qabeenya guddaa horatu mootummaa Waaqayyoon dhaalu jaanii waan akkasitti egaa jannata waan jaalsan qilleensarra nu haasanii namni bakka san laalee waan deemuuf wanni inni amanuuf wanni inni jiraatuuf hundi bakka san ga'uudhaaf waan ta'eef qabeenya horatulleen namni agartee gamoo gurguddaa ijaarratee akka hin dandeenye ofii isaatii alagaan gamoo ijaarrataa namni keenya akka maatii isaa rooba jalaa illee mana bareedaa tokko akka ijaaranne wanni inni godhaa ture. Gama immoo adeemsa amma misooma amma jalqabame kanaan akka ideoloojii yookiin immoo ilaalcha uummata Oromootitti namni egaa waan dalagate hammataa waan jennuuf yoo jabaannee hojjenne rakkina keessaa baana. Akkuma amma reefuu jee gama tokkoon barnoonni keenya maal nu barsiisa? Qindoominaan gamtaadhaan walitti dhufanii waa hojjetatu. Namni individualizimii yookiin kophummaadhaan waa hojjetu caalaa ilaalcha wayiititu ture. Ilaalchi kun waan baay'ee rukutaa ture. Akka nuti jaartillee fuunee ilmaan horuu hin dandeenye haala ittiin godhaa turetu ture barnoonni alagaa. Ganaan appaartaamaa ijaaree maal ijaaree maatii horadhaa. Hanga sanitti amma yoo maaliif amma yoo akkuma asii baateen fuutee hojii jalqabde hooyi yoo jenneeni humna maatii saniitti horadhu qabu. Namatu natti dabalama namni ani jiraachisu natti dabalama waan jedhutu natti maa turan. Wanni immoo eegan jaarmenya kanatti dabalame fakkeenyaaf abbaa gadaatirraa dagalee abdiisitirraa wanni bare maali waan ati kophaa hojjettu nama lama hojii yoo walitti hojjette caalaa fidda malee loojikii soo laallee namni tokko yoo nama lama ta'e nama tokko caalaa hojjeta waan ta'eef qabeenya hanga namni tokko nama jiraachisu caalaa yoo namni walitti dabalame hanga maatii sun guutuun hojjetu argata waan ta'eef loojikiin isaan jaarsuun akka nama hin baafne barnoota baradhee jechuudha. Oomisha garaagaraa humna bal'aadhaan humna walitti finne odoo namoota muraasaan qotame lafti kuni yeroo kanaaf gahuu dhiisuu danda'a. Oomisha amma agarru kana arguu dhiisuu dandeenya. Garuu humni kun walitti dhufee lafa bal'aa qonnee lafa silaa horii fi re'ee horsiifamu of jalaa dhiisuurra lafa gabaabaa tokko humna barbaachisuu fi barnoota agartee waa san keessatti oomisha gaarii oomishuu danda'u. Yoo walii qoodee namni kun lafa gabaabaa humna gabaabaadha humna bal'aadhaan lafa gabaabaa tokko irratti yoo hojjete akka amma lafa walitti dhibnee erbee bal'aa qonnee garuu oominni achirraa galu oomisha xiqqaa faallaasanii wanni isan geessise maali? Ogummaa beekumsa humna walitti qindeessinee hojjetu dadhabuu turee jechuudha. Amma wanni asirraa agarra waan barnoota abbaan gadaatiin nu barsiisaa turan akka dhaabbataattis namoota barsiisaa ture. Kutaa of danda'u kana keessatti wanni amma tokko jennee akka dhaabbataattis waggoota baay'ee egaa nama ijaaraa turre barnoota barsiisaa turre egaa namoota sammuu namaa ijaaruutu caalaa galma ijaaruuf fa'aa jechaa turre dhugaadhaan immoo nama ijaarree waggoota ja'a egaa walitti qindoomne waggaa 7ffaa keessa jirra. Waggaa 7ffaa kana immoo karoora bara kanaa keessatti kutaa of danda'uu hundeessine kutaan of danda'u kun immoo maali?
warra beekumsaa fi humna walitti fidee ofi dandahee jireenya ofii akka namni tokko gaggeeffatu. Akka namni tokko gaggeeffatuu danda'u hawaasni tokko of danda'ee akka jiraatu malaa fi ogummaa garaagaraa humnas walitti fidnee beekumsa wal jijjiirree akkaataa abboota keenyatiin humna bal'aadhaan waa uumnee rakkoo alagaan akka nuti of hin dandeenye nurra kaa'e sana ofirraa lafa keenya humna gabaabaadhaan oomisha gaarii fi beekumsaan akka masakamnu akka kutaa barnootaatti wanni barannee fi wanni amma qabatamatti hojiin agarsiisanii asitti laalaa jiru kuni waan abdachiisedha jechuudha. Waan duraan gaaffii tokko as warratti waan itti dabalu fakkeenyaaf namoonni tokko ani waaqeffataadha jedhanii yeroo dubbatan dhageenya. Garuu ilaalcha waaqeffannaa haaqa Oromoon kalee ittiin jiraataa ture san kan fakkaanne yeroo agarru jira. Fakkeenyaaf kadhuma kanaa fi ayyaana wanta jedhanii akka waan Oromoon ayyaana fi kadhaa qofaan jiraate Oromoon kadhaa fi ayyaana jiraate akka waan sagantaa hin qabne barnoota hin qabne heera hin qabne qajeelfama hin qabne qajeelfama Oromoo heera Oromoo jiruu Oromoo tokko lama jedhanii akka waan Oromoo hin beeknetti waaquma kadhachuu fi ayyaana yeroo jedhanii irra deddeebi'anii dubbatantu jira. Mee as keessatti maalummaan ayyaanaa maalummaan agartee kadhaa maalummaan immoo heera qabaachuu fi barnoota qabaachuu fi jireenya qabaachuu kan akkamitti isa qabaabinaa egaa akka ilaalcha Oromootti wanni amma egaa faca'an egaa uummanni Oromoo sagantaa isaa dhabee egaa barnoonni alagaa gamaa gamanaa walitti dhufeeti uummanni kun barnoota isaa kana dhabee haa ta'u sagantaa alagaa ofirraa lafa kaa'ee jira namni tokko ani waaqeffataadha yoo jiru garuu wanni inni godhu immoo waan silaa bakka dheechuu san dalagaa jechuudha. Waan san waan barnootuma sagantaa alagaa san keessa fidee dalagaa garuu uummanni Oromoo hundee irraa maal jedhama maaksa qaba waan inni uumaa tola malee kadhaan toluu jira. Kadhachaa ooluun akka hin barbaachisu. Maaliif waan qajeelloo fi waan dhala namaati waa tokko waan miidhaa eeggatanii jireenya ofii hojjetatanii hojii gachaa bahanii amana malee uummanni Oromoo waan taa'aniituma waaqan haati akkasitti waan akkasii ooluu diyyatana barana qochisiisuu jee waaqan kadhatu. Waan ofii godhuu danda'u waaqa ittiin kadhatu. Ofiif godhata. Kanaaf yaa waaqana ooluu hektaara 10 tana barana na qochisiisii jee eebban godhatu. Ka'eetuma qotee of agarsiisaa waaqa isaa qajeelloo godhe sanirra dhaabbatee waan kiyya yoo daba tokko hojjetuu baate wanni narra geessu hin jiru jee waan amanuuf yoo dhaloota kana tiksee rakkataa gargaaree uumama isaatitti namticha sanyii dhabee sanyii kennee namticha ooyiruu dhabee ooyiruu isaa akka inni qotatu mana Oromoo kuma reefu jenne waloodhaan waan jiraatuuf eeggata akkasii ofirraa eeggata malee eeggata akkasii sanii waaqa isaa kadhata malee hojiidha waaqa isaa kadhataa rakkataa rakkina baasuudhaan namticha sanyii qabne sanyii kennuudhaan eega kana godhe waaqa na ati na argitee guyyaarra lallabaan hojiidhaan gargaaraa jechuudha. Saniifi lafaa ka'u dalagatuma qabaa jechuudha. Dalagadhee maafan dhabeehu waaqa na dhabsiise hin jiru yoon hojiitti na dhabsiifte jee waa yaalu. Waaqatu akkas na ilaa godheetan ogluu akkasii qotadhe na ilaa dhabamsiise waan jiru qabu jechuudha mana Oromoo. Kanaaf hanga irbuu waan qabaatanitti daba. Uummanni namticha hojjetu irratti faallaa hojjetee yoo hojjetu dhabe malee waaqatu akkasii na dhabsiisee waaqallee uumataan oolu waaqallee kadhataan oolu quba ofitti qabeet of keessa barbaada rakkoodha. Akkasii rakkoo san furata malee uummanni Oromoo rakkina akkanaatiifan milkaa'uu dadhabee waan waaqan hin kadhatiniifin du'aa duun godhatanii hojiitti ol ka'ee hundu dalagannaa waan jiruun hawaasa qabdu waan kiyyas ni beekatu waan beeku isa kadhataan oolu dalagateetuma argataa. Sagantaaf danda'u if dandeessee harka namaatii baatee waan keetiin jiraattee buluudhaa if danda'u jechuun san. Oomisha baay'ee laallee jirra. Oomisha qonnaa keessa jirra. Oomisha qonnaatiin ala bara kana maal waan hojjete kama kutaa'uu danda'uun? Kutaan of danda'u oomisha qonnaatiin ala qonnaa ala horiidhaan re'eedhaan waanuma barbaachisu qabeenya lubbuu qabu. Hayfiin danda'uudhaatti jiruu qabaa jechuudha. Mee loon
yookaan immoo re'oota kana akkaataa kamiin horsiisaa jirtanii sagantaaf danda'u kana keessatti gorsa akkamiitiin barnoota akkamiitiin namni kun walitti qabameeti immoo dhuunfaadhaan horaa jira. Bu'aa dhuunfaadhaan horuun hin danda'amu. Ayyee. Nam kudhan tahee re'ee kudhan walitti fidee bakka barbaachisutti tiksee horsiisuu irra jira. Amma gara re'ee 300 harkaa qabaa jechuudha. Re'oonni kun amma tifamanii namni itti kaawwamee eegamaa jiru jechuudha. Mee oomisha kana immoo akka ilaalaa jirrutti hektaara guddaadha. Miseensonni kutaaf danda'u kanaallee nutti himanii jiranii midhaan gosa akkamiititu asirra jira. Konkolaataadhaan immoo kana hunda looniin qottanii. Konkolaataadhaan qonnee jechuudha. Horii boo'ii sararreeti lobzii dhaabnee midhaan kana boqqolloo irra dhaabnee salliin ni jira. Lobziin jirti. Saniifuu waliigalaan barbareen jirti. Waliigalaan akkuma isin argitan kana kutaa if danda'uu jedhamee haga ammaatitti itti wal gahee hojjechuu jira jechuudha. Dhaloota wal ta'e, kan ta'e, kan wal ta'e waa kana hojjeta. Mee asirratti amantii biraa keessatti gisee amantii biraa keessa ture keessatti amantiin biraa guyyaa baay'ee hojjedhu odoo hin jedhin guyyaa baay'ee waaqayyoo yaadadhu guyyaa baay'ee waaqayyoo kadhadhu yeroo kee galgala ganama mana waaqaa dhaqiitii waaqa kadhadhu yeroo sanni jannata dhaaltaa namaan jedheetti nama barsiisa. Sagantaan of danda'u kun immoo gorsa adda addaa hoggaa nuu kennu yeroo baay'ee hojjedhu jedha. Mee akka amantii waaqeffannaatti wanni kun akkamii meessin akkamii? Akka amantii waaqeffataatti kadhadhu jechuun gufuu qabeenya irratti gufuu ta'uudha jechuudha. Gabaabdu kadhaa wanni jedhan kadhaa jechuun maal isiitu nama waa kadhatu hoggaa taatu ati jireenya kam jiraachuuf waa kadhatu. Guyyaa baay'ee hojiidhaan waaqeffattoonni akka dhuunfaatti illee akka jaarmiyaa kanatti illee kadhaa odoo hin taane hojiidhaan akka jiraatan nama barsiisaa jiru waaqeffannaan. Waaqeffannaan hojjedhu jiraadhu if danda'i jiraadhu ja'a malee waa hadhu wanni ja'a sagantuma warra abbaa Oromoo guutuu keessan jirtu. Waaqeffannaan hojjedhu jiraadhu if danda'i jiraadhu ja'a malee waa hadhu wanni ja'a sagantuma warra abbaa Oromoo guutuu keessan jirtu. Qubaa hin qabnu iyyuu hin dhageenye kadhadhuu tana ammuma dhageenyee huni. Kadhaa kana yeroo hunda qaama wanni nuyi bakka duraan turretti dhagaa turre kadhadhuu waaqa kadhadhuu namallee kadhachuun yoo namillee si kadhate yoo namaa kennite waaqarraa argattaa warra waaqaa waa goote boruu jannata jireenya bara baraa jiraattaa jedhanii jireenya lafarraa kana jiraatan jedhanii nu himanii sagantaa of danda'u kanaa fi sagantaa of ta'uu kana keessatti akkam. Wantumti ati kadhattu waa'inummaan ati waa kadhattu sanuu waaqa akkam. Kadhattu guyyaa santu waaqayyo dhaaltaa jechuun mata hidhaa warra gabroonfatanii akka ta'e. Hin jiru jechuudha waa kadhachuun uummata Oromoo biyya hadhaa keenyaan duute jechuudha. Ayyee guyyaan hin hojjetinaadhaa har'i ayyaanaa guyyaan hojjetina har'i ayyaana jedhanii baay'isanii akka namni hojjetan hin hojjetan bakki itti godhamu hin jira. Mee kun akka Oromootitti? Akka Oromootitti guyyaan ayyaana jedhamu gufuu inni soomatti tahaa tajattu waan beekaniif malee wanti takkan jirtu jechuun beektii jechuudha Oromoon. Hojjetachuun cubbuu miti. Hojjetachuun cubbuu miti. Kadhachuudha cubbuun. Cubbuun kadhachuudha jechuudha.